waan jaalala na gaafatee yookaan immoo na jaallatee ka'e lafatti na gannaan immaamee bira dhaqe jetti aanatu itti gaafatama. An xumureera kanuma lamaan qofa deebii isaan barbaada siin lamaanirra xumuradheera. Deebii isaan kennaaf duraan dursee isa of duran qorattu jetteef otuma isiin na dura heerumtee ilmaan qabaatte ta'eeyyuu jaalallee qabaachuu dhiisi. Utuu ijoollee 10 qabaatte iyyuu jireenya koo kan isiin na dura jiraatte nan galchu'an. Maaliif jennaan guyyaana wajjin jiraachuu jalqabde sanarraa jalqabee yoo isiin nama biraatii wajjin haasofte walaloo 28 si hafe sanas jechuudha. Yoo kan eeganaaf isii wajjin jiraachuu jalqabne booda malee kan sana duraan nan galchu'an sanaaf hin gaafachuu dhiise. Kun see deebi'eera jedhee yaada. Ilmi dhiiraa immoo yeroo jaalallee tokko baafatu jaalallee qabdaa jedhee gonkumaa hin gaafatu. Ayyaayyeekam hin gaafatamu. Ati siddilii kee mokoruudha yoo isa duraan jiru sana caaltee argamte caalteetta. Anis akka kootti amala waanan caalee argameef kanan argadhe jedhee yaada. Si deebi'eera jedhee yaada deebisaan kee garuu immoo dhugaan an barbaade isinoo haadha ijoollee kooti walaloodhaan miti haasaadhaan yeroon akkan si jala dhufee sin dhaggeeffataaru yeroo argitu ati haadha ijoollee kiyyaa minaamin jechaanii turte walaloo miti haasaa noormaala jechuudha. Gumaanis immoo tarii waan ni sodaate amma cal jedhen beeku malee maaliifi akka qorataan jaallatu beektaa maaliif itti seentaanaan jechaa ture. Tokkummaan akkasnaan jechaa ture. Namni meeqa akkas jechaa ture. Hawaasnoo si jala dhufee dhabdeetta siin jedhaara. Akka uummata tobbaleessa qofa ta'uu dandeesse dhugaan kun maaf naa bahuu dadhaba. Gumaan ni dadhabe moo maaliif dhugaa kana naa baasuu dadhabe. Hamma dhugaan kun bahutti an jecha biraas dubbachuun barbaadu. Gaafiin qabamtee amma asirraa gadi bu'uun dhaqee sanileetti biloo kaa'uutiin mirga fanaa kabajaa dhugaa rabbii an itti warra uffata tola kaanis neebar. Aye, biggest. Asai, abi Diana. Mame rangga ke baba me David. Ati hasa wasa hindem tamu uftate of hindem ta. Kan ko kana Davis. Malif nam hasa dubbi walalo jalala wala lesun isi gite biya ju fazarin gojo deda. Intiani fazarin parko wala rakane demu sittin tikane jedani lakka fatran fazarin kot. Digale namni waan argufunda amana waan taatiif. Warata ammo dhugaadha walalo jalala waliin barreessaa turra aartiidha waliin hojjetaa jirra. Namni tarii dubbiin keenya kun yookiin aartiin keenya kun itti tolee waliif nu hawwuu danda'a. Suni miira uummataati malee miira kootii fi miira qorataa miti. Wanti si galuu qabu. Hawaasni miira isatti dhaga'ame ibsachuu mirga guutuu qaba. Namni maaliif waliif sina dhiisu, maaliif akkas taate, maaliif sana taate hawaasni akkamitti akkana jedha jechuu gonkumaa hin dandeenyu. Miira keenya to'achuu malee miira hawaasaa to'achuuf mirga itti qabu. Dhugaa jirtuun si himu. Tokko kan akka akkasitti na hubattuun barbaada. Lammaffaa immoo ati biqiltuun qorataan biqiltuu dhiisee biqiltuun miidhamtee jirti jettee miidhama kiyya tanaana ta'uudhaaf natti dhihaatte moo isa kan namummaa natti dhihaatte kana qofisee adda baafachuu barbaada. Biqiltuun miidhamtee jirti qorataan lafatti gatee deeme waan ta'eef jettee anaana azzantee natti dhihaatte kanaa kanaa deebistuu barbaada. Ammas akka gaafiitti maaliif dubbii kee keessatti ani dubbanne wanni dhaggeeffadhuuf dubbii namaa keessa waa fudhataan deeman akka kan akkasitti naa qabu yoo na azzantee natti dhiyaatte taate ani biqiltuuni onneen kooti maantimii miti dhakaa gurraacha caalii jabaatti onneen koo siifanii waan akka gadiitti jabduun se'een dubbaa koosiifanii. Abbaan fedhi jireenya bakka naagaleera bakka dhiisi naagaleera የቆረታ ሀሳብ ነው እንጂ ከሚት ሀሳኪ ሀሳን ጅርቱ ከን ቆረታ ሀሳብ ተዋንቴፍ የሮኪ ሀሳብ ኖ
حسن كلمتي كقرطة حسارتا دبين دكان باني وانتف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساكس أي مجنو ساكس إنهم تبقى thank you بقى غلطو Andu bina malu batanju. No. Kun kemiti korata batam korata. Akabra arna ki ke batam korata. Si adanna kenjir haman mati dufte kayeru ke tigas. Ya ada kau tindu batara bar ini sasta azran. Guma singka bajero gari baka. Guma akabra do. Malkam gizi. No. Bulti kan digesuma akam jennan akam makorata da bisin akajar letan himbe kujetta rabbi akam akasitta adna magudda da jarsumma asika anne jarsumma da fi fidanne korata da fi bikiltun jaralle ta umbe ko balejen timbe akam jetta fanketin kalesuma jaralle na mamali bisin ina gafata Idola mani sigara. Aje maal gafian debisin jiru kiya so koratan nan debisin gafinan si debisin jiru koratan so nan debisin kiya giddidan natti geftatani lakki kiya dilkidan natti dibdani obaleyan jettani giddin naliksiftani gafisin nagafatan Ana korata bote korata anan goda jirta bar No. Mit malif jennan koratan isa gafadda jiru wa hunda sirratti gara ati ellate isa berratti kamdawan te annanta ne malif Yero gari kabadda malkam gize No. Gafin kiya nan debine hanga duga sana arguttan immo Lakki na debisu sani nama bira fidate koratan nama birati na fa debisu male koratan Bakka yaada ka yareera ka ikaralla inafaka ega kanatti narratti tulame indi dagai akkam kora kuma nam fuudhette gumaatti dhayte walaloo eebbisuufani No. mata dhiiska Isin obboleettiidha. Umurii kana qorataan lama fuudhette yaaddaati. ati lama miti kudhan fuuta maara beedi tawa Tazarina zee Maame izee tokko amiriin ullaafisi ka maama taana falatte. Uddaan argiteen tanan irraa fuudha waan isaan jedhan mee dhaggeeffata. Anamma qoyma lal guma al tokko qofa amiidhameen jira asitti amiidhameen jira waan ta'eef al tokko gaafin inni an gaafadhe utuun an deebiin gaafin an biqiltuudhaaf deebisu tokko hin jiru kanaafuu yeroo gaarii qabaadha gaafa qorataan dhugaa sana dubbate jaalalli koof kees kan qaxxalu ta'a utuu qorataan immoo dhugaan baasin maaliif jennaan waanan si jaaladheef hin qaba waanan tole siin jedheef hin qaba utuu qorataan dhugaan baasin immoo kijibaan jaalalli jaaramu hin jiru manni foon harreetiin jaarame gaafa waraabessi dhufe diigama bultiin kijibaan jaarames gaafa dhugaan dhufe diigama kanaafuu an kijibaan bultiin jaaruun qabu yeroo gaarii qabaadha qorataa fi biqiltuun duraan jaalallee No, sinjaaladha guma sinjaaladha garuu saaksinu dubbinde maru dhugaa miti waan ta'eef nagaan naa bu'aa guma yeroo gaarii egaa namni fakkeenyaaf an tokkoffaan as deebisee nama himatamaa fakkeenyaa fi ayyee asay biqiltu asay Hodhaan jalqaba toleedhan. Hodhaan jalqaba tole amma Oromoo mammaaktiin isatti maal jetti? Biddeeni nama quubsu eelee irratti beekamaa jetti. Gaafa mammaaksa Oromoo. Isinii galeen ani maammeen kan inni fuuchuu deemu qorataa osoo hin taane biqiltuudha. Kan inni wajjin jireenya isaa gara fuulduraa gaggeeffachuu deemu qorataa osoo hin taane biqiltuudha. Gaafiin inni qorataa irraa qabu waan hin deebineef gaafiin biqiltuu dhaqee waan maammee biratti hafuuf hin qabu. Maaliif an qorataa miti qorataan biqiltuun qorataa miti qorataan biqiltuu miti. Jarri lamaan adda adda. Kana akka
akkasitti hubachuu qabu. Wanni xiqqaan qabbaa namni irratti jedhuuf hin jiru illee ammallee kanaan jechuudha. Kan sila waan baay'een dubbadhaani isatti jiru hin dubbadhu amma beekaan callisa gaaffina gaafatee utuu deebii isaa fana baafachuu jedhee deeme uummanni koomentii yoo dhaga'es natti tola. Tokko jalqaba yeroo dubbatu maammiin dubbii isaa keessatti yoo hubattaniitu ta'e kana dura yoo isin ilmaan kudhan qabaatte iyyuu nan galchu isa darbee isa sichi malee jedhe. Erga akkas ta'e utuu hin jaallatin kan nu adabbii irratti jecha inni jedhe sana akkamitti haadha ilmaan koo waliin jettu naamni isa adabbii akkamitti fudhattanii waliin jettu isa jedhe sana utuu hin jaallatin. Tokko ilmaan kudhan yoo isin qabaatte jecha sana akkamitti isa darbee yoo akkamitti har'a fitee dubbate. Laal soba jechuudha wanti cumti. Kuni silaa ani umurii kanaan laman fuudhan. Kakadheen isinitti himaa ture yeroo ajandaan kawatis jirta biqiltuun haadha manaa kootuun taane jaalallee kootuun taane wajjin walaloo hojjenna kunoo doktooris wajjin walaloo hojjenna obboleettiidha wajjin jira waan isitti darbatamu hunda irraa fudha jedhee waadaa galee akka obboleessaatti akkama obboleessa qofa miti hiriyaa obboleettii haadha waa hundanaaf taate waliin taane wajjin jira. Sii galee isa kan ammas taanaan biqiltuun fi abbaa fiitii jaallattu namni siin jaallatti anaaf jaalallee kooti namni siin jaallatti anaaf soddaa kabajamaa jaallatamaa. Ammoo namni isiidhaan taane anaaf isin ta'u namni anaan taane isiidhaan ta'u sababnis maali nutu tokko waan ta'eef namni tarisii wajjin umurii dheeraa turuu dhiisuu danda'a anaa wajjin amma gaafa duutu wajjin turuu dandeessu obboleessa waan ta'eef. Kanaaf namni isiitti dhufuun dura natti dhufuu qaba jechuudha kabajamaati waan jedhame wayitu jira. Nama doktoriin jaalala soddaan kabaja soddaan jaalladha soddaan kabaja waan isaan hin godhin hin jedha akkan itti kabaju dhugaa dubbachuuf bakka isaan jala jiranii koomentii barreessanitti waan hin taane afaaniin hamboo inni immoo achi deebi'ee qorataa moo qottoo moo qotaa jedhama maqaan isaa jedhe soddaan gaaraa gaa fuudhee jechuudha. Walumaa gala qorqorrootiin immoo gahee keeppii uffannaan baltaa jariin itti fakkaataati kudhan fuutanaan jedhe waan isaan beeku keeppiin uffadhe malee ammalaataa miti maaliif. Kanaaf haala kanaan yoo nu hubattan baay'ee gaariidha warri koomentii nu arguuf teessummaa naaf biqiltuun maal akka taane anaaf doktorii malee jaalallee biqiltuun boris yoo duun illee obbolaadhaa jechuun isin barbaadee ta'e wanti isitti darbatamu duraan arguuti. Galatoo faatu borataa koo gaban waan doktoon tajaajilanii asitti argamu keessanii galatoo maatii jenna. Akka kuufaa kiyyaatti yaadallee maamilli egaa asin jiru dubbachuutu waan natti ulfaatu dubbataa jira. Atiillee diigamsa bulchuu keenyaati kaka'umsa guddaa taate taanaan jedhee jalqabni isaa ani utuu ati dhufin dura biqiltuun jirti kaleessa dubbanni irra qorataa wajjin inni obboleettii koo jedhee waadaanaas obboleettii koo kanan kabaju kan rakkinni si rakkina koo ta'e gammachuu si gammachuu koo ta'e jedhee waadaanaas inni baga gammachuu obboleessa gammachuu kee itti siifa fufuudheen eebbisee taa'ee sana booda irra hundas dhufee asirratti adda baaftee jiru tokkummaa keessa waan an barbaadu obbolaa akka obbola bira jiraachuu waan barbaachisaadha waan ta'eef jaalala keessan awwa ta'e malee atis yeroo dhuftu fireendi kooti yookaan jaalallee kooti obboleettii kooti kaleessas arras akka walirratti sirriitti namni jaallatu gurra nama seetu godhuudhaan malee kana jaallatu taane akkasitti ibsama ture. Garuu